keme kam. Adinde gora kuda seddet mu kasi. Wali wan kan rati wali galta. Kuda seddet. Kan tahu tidak bel. Kuda seddet. Ya? Agak kayung ko acik. Berkata. Amma yu sur. Balik kita. Enggak mati. Kayu muri. Ibu berbalik. Karena aku bisa sih. Wah iya rumah bisa kamu berangkat. Admasun duan sodatai. Baay'ee sodaat. Gaaftiin ani boroo bule jira. Dua sodaat. Ani beeku gaafa sana namni ollaadhaa du'eeti wannoon tokko jira manni maqaan isaa muka guddaa tokko fidanii achitti hirkisanii fuuldura kan dhaabbataa jiru. Nan dhufee yeroo dhufu bakka bochaa sana taa'ee dunkaana keessa inni dhufu hin dhaabbate dukkana keessa. Kaabburtaa gurraacha uffatee waan dhaabbatu natti fakkaate. Duuti. Ani bakka manguddoo du'aniiru. Isaanuma kan fudhateetu na fudhachuudhaaf dhufe hin jedhe. Isa sana dhaaree diraamaa tokko irratti kan hojjettan. Isma baqataa jira. Isaa miti. Inni kan biraadha. Inni isa kan biraadha. Du'a otoo baqattee. Akkamittan gala karaa kanaan dhaabbatee oddoo kana. Duutoo jira. Maandii amsarkaa ijuu jedhani tokko jira namsi isaanii du'aniiru. Isaan fakkaatiituma dhaabbate kaayoonni isaa. Artiin Oromoo akkuma kan addunyaa biroo guddatee hawaasicha akka fayyaduuf namoonni hedduun itti dhamaanii ittis immoo wareegamaniiru. Artiin Oromoo saayinsii jabanaa kanaan utubame bu'aa caaluu akka fiduuf gumaachii biyyaaleen beektota Oromoo darbanii laayyoo miti. Hawaasichi jaalalaaf jibba gootummaa fi lugna roorroof badhaadhina isaa karaa wallee diraamaaf kanneen birootiin ibsataa tureera. Garada jiti sena oh yana gayati garala fata sena oh yana gayati. Artii Oromoo kanaaf nama coba kaanii darban artist Admaasuu Biraanuu yookaan Abbaan Lataa hojiiwwan isaanii yoomuu ummaticha biratti yaadatamaa jiraatus nama jabaa tokko artiin Oromoo tibba kana dhabeera. Wega darbe boode saega duani wega darbe boode saega duani gati namango kalane mimani buana mango kalane mimani. Baroota hedduudhaaf weellisummaa, shubbisaan, diraamaa fi qoosaawwan biroon uummata isaanii tajaajilaa kan turan artist Admaasuu Biraanuu dhibeeta isaatiin du'aan darban. Akkamuun. Naguma. Ana. Naguma. Ana. Anuma uumadha. Maalati duuteetta miti? Hinduun. Maalati duuteetta miti? Hinduun. Duuteetta boo'icha keetiin Hinduudha kunoo rabbi. Boo'icha keetiin jirram. Boo'icha keetiin jirram. Akkas taanan eeyyen du'eera. Eessaa baatini? Rabbitu dhaqiitii rakkoo garaa isaanii keessa jiru fedhii isaanii waan dachee tana irratti barbaadan akkanatti mani dhaqiitii ummata gaafadhuuti koottu naan jedhe na erge. Ergaa keessan rabbitti meera. Achittaftaa. Akka seenaan jireenya isaanii himamee ibsutti baay'ee isaanii obbo Biraanuu Magarsaa fi haadha isaanii aadde Zannabachi Goshuu bara 1948 kan dhalatanii fi bakka dhaloota isaanii godina Wallagga Lixaa Biilaatii gara Jimmaa deemuudhaan bakka
qumbii jedhamtu jiraachuu jalqaban. Artist Admaasuu Biraanuu yookaan Abbaan Lataa Xoollaayee deemuudhaanis hojii qonnaa tiraakteraan qotuu jalqabanii mindaa isaan of jiraachisaa otoo jiru achumatti mana barnoota sadarkaa tokkoffaa jalqabuudhaan hanga kutaa 4 barate. Abbaan Lataa umuriin isaa waggaa 20 yoo guutu Finfinnee dhufuudhaan Guraandhala 13 bara 1968 galma tiyaatiraaf aadaa Finfinneetti weellisaa sirboota aadaatiin hojjechuudhaaf mindeeffame gara jiruu aartiitti makame. Suma beka akadungo asnati se yaturungo suma beka akadungo asnati se yaturungo yengisa ayakamango yengisa ashirakago yaturungo 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 barnoota isaa galgalaan itti fufuudhaan hanga kutaa 7ffaattis barate. Artist Admaasuu Biraanuu Abbaan Lataa xiyyeeffannaa isaa guutuu gara aartiitti deebisuudhaan ogummaa ittiin mindeeffame dabalataan hojii taatummaa fi shubbisa aadaatiin gumaacha olaanaa buuseera. Akka seenaan jireenya isaa himametti galma tiyaatiraaf aadaa Finfinneetti mana tiyaatiraa Hagar Fiqiritti hojiiwwan tiyaatiraa inni hojjete keessaa Abboo Gidaa, Qayisaw, Isaat Sinad, Malaakta Wazaaddar, Teewodiroos, Simmanyi Sintaayyoo, Magdam, Yeqossolu Mishigoch, Veenutuu Naggaadee fi Baalchaa Abbaa Nafsoo warreen eeramanii. Artist Admaasuu Biraanuu walleewwan akka akkamnaaf jirtu yaa hiriyootan koo isin duuba yoomuu yaanni koo utubaa diinagdee bunaaf kan weellifame biqiltuu ganamaa ijoolleedhaaf kan weellifame akkasumas yaa turungoo fi kanneen kana fakkaatan walaloo fi yeedaloo itti baasee sirbuudhaan akkasumas namoota birootiifis walaloo fi yeedaloo kennuudhaan tajaajilaa ture. Daawwattoota televezyiinii OBS amma kanan argamu mana artist Admaasuu Biraanuuti. Manni isaan keessa jiraachaa turan kanadha. Amma lubbuun boqotan malee manuma kana keessattis lubbuun kan boqotanii.
ega darbe bode so ega duani gati namanko kalanne mimani wa namanko kalanne mimani namtichi dhugaatii dhugee achaas garagalii deebiiti haadha manaa irratti qabi akkan jiru gurra irraa qimiti caccabsii daaraa taasise gurra irraa kute yoomi gaafun kaleessan kan gurra irraa kute boonnoo lolaa keessa buusee achitti mixiin boondaan itti dacha'e edamoo lubbuun watu keessa dhaan maajitaati Dura kenne jiru. Dura kenne jiru. Rakkina taaksiitiin miti. Fuulduraati. Miila afurii taata. Afurii konkolaataa xinnoo si waan ittiin gootu si fayyada. Anaafuu! Eeyyee. Dura kenne jiru. Zinjira gubadde dwe Buta tani rabe kanina sa lama hinau dokuman ciusa atabra runga ta utalte atabra runga ta uta abdena ute timbe kuna mbeku ate sabate yalla na kabzinte jimbode tamte ma ko tu shi fakkate sitti fakkate natti maram ta utalte akama ute na runga te kan o tu jarti tate sirkati dute no wana Isinchi mada jar sab shalai
Sikuta amalat nabi Adana kantan malik maluma akan gamado penatima Kuriya samu meka sitimu amasna daga ikan sitimu Beri sanduka hori gurguda suma bakena kandaru hunda Aniko butuda kai wajin jalla kari yondu esi suma tulala Menati hebe mali malisa yarusi arguna kasantarsa Isuma wadana gantan kana harkana galtino mantaina Wanti afani shakinabu warakatuma kanabdi kabu Namalatte sa kan jetanama jalalli kesan nakabuf dema Wega darbe bote Saega duani Wega darbe bote Saega duani Gati namanko kalanne mimani Buana manko kalanne mimani hojii ittuume hojjeta. Kaaraakterii kennamee fana ittuume baay'ee mi'eesse hojjeta. Kanaaf gaddi baay'ee natti dhaga'ameera yeroo baay'ee wajjin hojjenneedha Admaasuu wajjin. Akka tasaa immoo duuti tasaa baay'ee si gaddisiisa. Duuti duruma jira dhala namaatiif namni edda dhalatee edda jiraate duunsaa hin hafu. Guyyaa isaa eeggata malee hundi keenya iyyuu numan duudha. Garuu kan si gaddisiisu baay'ee isaa du'a tasaa ta'uudha kan Admaasuu kan baay'ee si gaddisiisu kan du'a tasaa ta'uu sana baay'ee natti dhaga'ame. Waa'ee Admaasuu akkuma hiriyoonni koo jedhan yani baay'ee waan guddaa waan nama jabaa hin dhabne jechuun namni tokko akkuma laphoophaa keenyatu gadi cabe jechuun hin danda'a maaliif Admaasuun kana jedhamee waan ibsamuu miti maaliif artistii kamiyyuu afaan kamiyyuu warra afaan Oromoo duwwaatu hin ta'in warra kaanifu aaktiin inni taphatu nama baay'ee dinqisiifannaa nama jaalala aartiidhaaf uumame nama kennaadhaan uumame nama dandeettii gahaa qabu anaaf baay'ee jechuudha Admaasuun. Admaasuun bu'aa afaan aartii afaan Oromoo keessatti maal hojjeteera jedhuuf waan bal'aa fi waan uummanni kamiyyuu himuu danda'u yeroo kamirrattiyyuu aartii Oromoo keessaan dhabdu aartii Oromoo kamiyyuu keessatti inni immoo soogidda ta'ee mi'eessaa jiraateera. Amma yoonaatti amma guyyaan isaa darbutti yoo hojiirra nama ture baay'ee nama immoo hojii naamusa hojii qabu nama naamusa hojii qabaachuun hojii aartii keessatti barbaachisaadha. Nama yeroo barbaaddetti sa'aatii barbaaddetti si dhufuuf qabu kabaja namaa qaba kabaja hojii qaba dhugaadha. Gara kanaan ani baay'een kabajaan baay'een dinqisiifadha. Anuma xiqqisha kanaaf yoo ajajamu yeroo baay'ee wajjin hojjenneerra yeroo baay'ee waan yeroo an bakka sin tuffatu nama akkasitti nama maali nama guddaadhaan baay'ee beekaadhaan baay'een hojii kana keessa ture maal jedhee miti hojii kana fide hojii kana nan jaaladha maal jedhee bakka sirriitti hojiin jaalate hojii tan miidhagina hojii sanaatiif nama si wajjin hojjetu hojii aartii Oromootiif baay'ee nama aarsaa ta'e jechuu dandeenya. Admaasuu jechuun mallattoo Oromoodha jecha tokkoon gaafa ibsu jechuudha. Gaafa Admaasuu ilaaltu wanti Oromoo yaadatta nu qofaam sabni gara mataan isaa namicha kana sadraamaa afaan Oromoo hojjetu kanaaf nuuf ambaasaadara keenya akka biraanditti ilaallaan mallattoo tokko gaafa ilaaltu wanti sanatti sitti mul'atan gaafa Admaasuun ilaalu jalqaba kaasee ijoollee ta'eerree isaa wajjin hojjechuu miti qaamaan argine biyyatti jechuudha. Isa dhugaas hin jira guyyaa lamaan waa'ee masaa isaan oli gaafa qaamaan immoo isaa wajjin fiilmii 3-4 gaafa hojjedhu waan natti dhaga'ame jechaan ibsuu hin danda'u. Admaasuu wajjin amala isaa si gorsaa akka nama guddaa miti akkuma umurii kee wajjin deema nama guddaa gaafa argatu nama guddaa akka nama guddaa fakkaata ijoollee gaafa ijoollee fakkaata nu gorsaa iddoo keenya sintuu qabachuu qabaa nun waan baay'ee aarsaa kaffaleera karaa isaa sinii banneerra sin immoo karaa kanaan immoo itti fayyadamuu qabdu kaayyoo keenya galmaan qoo qabdu aartiin afaan Oromoo guddachuu qaba yeroo hundumaa gaafa wal arginu kan nu gorsaa kan na aarsu keessaa garuu sagantaa isaa jechuun sadhamaa sana sagantaa isaa kabajuufitu yaadaa yeroo dambitti sagantaa addaadhaan isa dhabu keenya baay'ee na gaddisiisa isa dhugaas hin jedha kan sirbu amma fiilmii fi lama xumurreerra wajjiniin TV OBS irrattis diraamaa kutaa tokko waraabne irraa isaa wajjin kan jalqabnu
saampilii masaarrii namni argee miirri isaaf qabanii an sitti mun danda'u an fiilmii agarsiisuu gaafa biyya hundumaarra naanna'u jalqaba gaafa uummatni Oromoo isa gaafa argu miiratti dhagaamu sitti mun danda'u nama sana kamti nama tokko qofaamti kan dhabni isa dhugaa sin jedha nama baay'ee dhabne yaadan. Barri nagaan sin oolchini mortitti maal suuqxeeti dallaakoo jala asii fachi kan deemtu dhaqxee dallaakoo kanatti kan hirkattu ati maal narraa qabdan jedhe akaakayyuun kan kee akaakayyuu kootti mooree ajjeesi abbaan kan kee abbaa kootti mooree ajjeesi amma immoo ati jararraa kan dhaaltee jette na balleessuudhaaf yaateetti maal goota dallaakoo keessa dallaakootti maaliif hirkattaati. Maalan balleesse maal yoon balleesse simmoo isin abbaa kootii nan gorsitanu maal balleesse maalan balleesse amma. Akni siyaa balleessu. Nagaan oola rabbi nagaan sinaa oolchu. Ana nagaadhaan haa oolchu sirra simmoo balaarra si haa oolchu. Maal narraa qabdan jedhe. Kan kee kophaatti qotattu kan ceetee kan lafa kan koo qotattu. Lakkisaa rabbi nagaa buusu jedhaati karaa. Anaaf nagaa buusu sitti balaa buusu. Kanuma. Maali kun na dhoortii kun asii galgalaa gara. Galatooma. Maali shi wanti erbee wayiidha. Taafachu. Beekaa koo bira dhaqee isa beekaa kootiin ol xaxee gadi xaxee guduunfee yoon isii lafa kaa'uu baadhee jedhe ani dhuguma galataa miti. Mortittii kanamoo. Caalatti baay'ee si wajjiniin hojii kana hojjeteera hojii aartii kana keessatti jechuudha itti dhiyeenyaanis baay'ee beektaa meeshaan sana nuu himu. Beektaa kaafuu haaluma waliigaluudhumaarraa kan ka'edha beektaa wal danda'uurraa waliigaluurraa kan ka'erraa hojii baay'ee wajjin hojjenneerra. Uumneetuma hojjenna Admaasuu wajjin yeroo baay'ee kaaraakteriin kennamuuf sun baay'ee fiixaan baasee waan hojjetuuf natti tola yeroo baay'ee barreeffama koo irrattis in taphata yeroo baay'ee wajjin hojjenneerra gaddi guddaa nutti dhaga'ameera hayyuu tokko dhabne aartii irratti hayyuu beekaa tokko dhabne jechuuf hin dandeenya fakkeenya keenya hunda keenyaaf kan keenya ta'ee jalqabe tokko dhabne jechuuf hin dandeenya. Admaasuu ani egaa umurii kiyya gaafan jalqabu wal nama waliin jalqabeedha. Admaasuun wanni inni ittiin yaadadhu hojiin inni hojjetu diraamoota kan akka kakuu liiree kan jedhamu keessattuu liiree kan jedhamu san keessatti kan isa yaadadhu baay'ee ana wajjiniin akka dhaadheessaa ta'ee kan inni na wajjin hojjete deebisee immoo diraamoota hedduu wajjiniin akka abbaa koo ta'ee yeroo hojjetu yeroo inni na rukutu yeroo inni na hallolu yeroo inni karaatti na deebisu aartii keessatti waan yoomiyyuu kan isa hin dagannedha. Yoomiyyuu isa dagachuu hin danda'u Admaasuun anaaf abbaadha bakka hin deemetti nama na gorsa na jabeessa humna naa kenna akkananii wannoo jedhu Admaasuun yoon beela'ellee yeroo rakkadhellee na faana na wajjin beela'eeti inni akkanan sadarkaa kana ga'u na cimsee asirraa na ga'e Admaasuun kanaan waan isa ibsu miti. Nama irraanfatamu miti jechuun Admaasuun hin du'e jedhu garuu foon isaati malee hin duune namni waa hojjete nama du'e miti. Admaasuun kanaaf yeroo mara nu faana jira. Dhaloonni dhufus ni yaadata hojii isaatiin jechuudha. Admaasuun har'a nu biraa addunyaa kanarraa boqatus amma dhumaa dhaloonni dhufullee kan yaadatuu fi hojii isaa kan dinqisiifatu waan ta'eef Admaasuun hin duune nama kanaatiif baay'ee gadduun barbaachisu nama waa hojjetee darbeef garuummoo wanti nama gaddisiisu duuti isaa otoo hin gahin kana caala hojjechuu otoo danda'u aartiin Oromoo guddatee otoo sirriitti addunyaa irratti baay'ee akka hawwii isaatiitti otoo mul'atin du'uunsaa nama gaddisiisa. Kana nuti Admaasuun hin duuneen jedhani. Sirni kana kan nu godhe isan jedhe otuu tole jettanii
Kurun di rumah miti. Ani jajjere kan isaati jette qofa nyaadai. Ani nacha jaddu. Isan jedhe tole hojjetan maal qabase. Ati maal isan jedhe tole jedhe. Botu ata kana na hojii ni qotantu dibiti guro hundinu dhume dan jedhan. Kana ka hojiin keessan. Maal isan tole jedhu isan jedhe hoo tole jettanii fudhattanii kan jedhe maal qaba. Ani kan hin jedhe maaliif tole jedhe. Amma balleessaan eenyuun bira jira. Balleessaan immoo as teenyee kaanee otuu wal qottolluuti miti nu duuba galee ka'ee irree ka'ee quncisee irraa nyaatee kan bahe. Dhuga keessaa dhugee. Dhuga keessaa dhugee tokkotuu nambisinii nyaatee qurxee ka'ee kan bahe. Otuu as teenyee nuti wal qottollu. Balleessaan eenyuun bira jira ansinii. Nulachuu bira jira balleessaan. Dhuga keessaa lammanuu bira jira. Anis otuun kan keessan tole jedhee isin kan koo tole jettanii kun hundi nu uumamu ture. Nu duuba dhufee nyaatee yeroo bahu akkanitti nyaate immoo kan ta'e. Dhuga keessaa xuuxeemu. Nyaanni hundinuu hin dhume jette. Nyaata hundumtuu guutee jira. Akkuma beekamu aartiin uummata Oromoo aartiin maalummaa uummata tokkoo beeksisuu, barsiisuu, bashannansiisuudhaaf shoora olaanaa taphata. Kana keessatti Admaasuun waggoota hedduudhaaf uummata Oromoof dadhabeera, dhama'eera. Dhaloonni isa amma jiru kunis isa ilaalaa guddate. Dhaloonni amma jiru kunis aartii kana akka jaallatu, maalummaa isaa akka hubatu, akka of jaallatu, maalummaa isaaf akka falmatuu fi maalummaa isaa akka inni sirriitti beekuuf shoora olaanaa taphatee jira. Har'as Admaasuun waa hedduu taphatee darbeera. Hamma umuriin isaa darbustis waan guddaa hojjete. Aartii Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphate jalqabarraa kaasee yeroo afaan Oromooillee sirriitti akkanatti hin hojjetamnetti jalqabee seenaa guddaa nama hojjetedha. Aartii Oromoo keessa aartii Oromoo guddisuu keessatti nama qooda guddaa fudhatedha. Kana qofaa otoo hin ta'in hojiin isaallee nama bashannansiisuu irratti, nama boorsuu irratti, nama barsiisuu irratti nama guddaadha. Walumaa galatti aartiin keenyas ta'ee uummanni Oromoo nama guddaa artistii guddaa tokko akka dhabeettidha kan natti dhaga'amu. Kanaaf hunda keenyattuu gadda guddaan nutti dhaga'amee jira. Nama akkasii dhabuun nurra hin jiru. Nama guddaadha, nama aartiidhaaf uumamedha jechuun danda'ama. Admaasuun bakka hunda ta'ee nama hojjetudha. በብዙ በቃ በምንሰራው ስራዎች የሚሰጠን ተስፋ የሆነ አንድ ቦታ ብቻ ሀሳብ ለምሳሌ ሌላ ነገር እንድሞክር ተስፋ ከጎኔ ብዙ ስራ አንዳንድ ስራ እየሰራ ነበር። አብረን ጽሁፍ እና ፖሊስ እየጨረስ አብረን ለመስራት ተነጋግረን እንጃ እንደዚህ በቀላል አድማሱ ማጣታችን ትልቅ ጉዳት ነው። Mana barumsaatii dhufaattaay gaariidha. Abbaa jettee yaa gowwaa si duubaani bowwaa jedhe mammaakaan ilaameeyyu dhagama sana jirtan tokko yaadattu otu asitti hin galiin dura. Mana keenya isa durii moo? Nayyaa. Matas kana mana keessan garjallaa jiru beektaayi. Maqaan isaa garuu beeku malee beeku. Beekta'ee yeroo sana nuti ilmoo hin qabnu waaqatu nu dhowwate. Gaaf tokko bataskaana sana dhungachuu yeroo dhaqnu kaartooniidhaan kuftee achi gimbii jalaa argannee fuunee guddifne malee mucaa keenyaa miti ishiinii. jedhanii laafi namatti hin dubbate. Ani immoo abbaa keetiif haadha kee si qorachuurra hin jira ani abbaan kee. Tankoo? Haadhaaf abbaa kootiif abbaan beeku. Ati saameessa yarri kaartooniidhaaf gimbii jalaa arganne jedhu ati haadha kootiif abbaa koo jetta. Anaani? Anaani. Dhimmaa tokkos jedhee? Laachuu? Abbaanis moo? Kanaafuu jalluma jedhee ati dubbatini anuu suuraa jedhee si qoradha. Admaasu Biraanuu Oromiyaan odaa tokko dhabde jechuudha. Odaa tokko qofa keessa jechuun nan danda'a. Gurbaan gaafa akkamsaa wajjin turre na dhukkubee naan jedhee mana wal'aanaatti geessetan
Biraanuu kan jedhu gurbaa tokko wajjin marfee ajajameef guyyaatti gizee lama akka inni akkamu birrii 130 kaffallee mana Kimii Geetinet Qudus Goorgis Kilinik kan jedhu achirraa deebi'ee mana isaatti galee sanbata duraa wajjin beellama qabaa ture hojii Adaamaa deemnee hojjechuudhaaf gaafa sanbata duraa agar faqidana bira dhufe waa'ee hojii keenya walitti dubbanne akka dafne wal arginu dafne jechuun kaleessa jechuudha akka wal arginu walitti dubbanne gargar baane gaafa sanbata guddaa galgala Adaamaatti bilbilee gurbaa Biraanuu kan jedhamutti dhiya keessa sa'aatii 4 itti bilbilee hojiin sun attam ta'ee attam godhamee jedheen boora haayilii wajjin wal argaa jedheen gurbaan Biraanuu kan jedhamu as jira. Bakka kanumatti wargee ganama sa'aatii 11 walakkaatti naa bilbilanii hin du'ee naan jedhan. Kun waan raajiiti. Har'aa guyyaa gadda guddaa nutti dhaga'amedha. Artistii hangafa, artistii beekamaa, artistii abbaa keenya, artistii barsiisaa keenya, artistii fakkiinya keenya ta'ee dhabuun keenya akkuma saba Oromoottuu aartii Oromoo keessatti carraaqqii fi tattaaffii guddaa gochuudhaan qabsoo guddaa gochuudhaan kan ture artist Admaasuu Biraanuu Abbaalataa dhabuun keenya baay'ee gadda guddaa nutti dhaga'ama. Seenaan isaan yoomiyyuu waan dagatamudha jedhee yaadu artist Admaasuu jechuun hunduma keenyaafuu abbaadha, abbaa aartii Oromooti. Bara afaan Oromootiin dubbachuun qaanii ta'etti waltajjii irratti ba'ee afaansaa kan beeksise afaan Oromoo afaan diraamaa ta'uusaa kan mul'isedha. Dhalootonni hedduun yeroo ammaa kana diraamaan heddummaatee jira. Isaaf iyyuu bu'uura guddaa kan kaa'edha jedheen amanaan artist Admaasuun. Ani walumaa galatti gadda guddaatu natti dhaga'ame ta'us garuu du'eeraan jedhu. Namni waan gaarii hojjetee darbe yoomiyyuu seenaan isa yaadata waan ta'eef ani du'eera jedhee yaadu. Wanti kan biraan immoo kan na gaddisiisee bara jireenya isaatti namni kabaja argachuu qabu argachuu qaba. Namni utuu lubbuudhaan jiru dinqisiifamuu, kabajamuu, gatii dadhabbisaas argachuu qaba. Ani kana argateera jedhee waan inni yaanneef xiqqoo keessi koona gubata baay'een aaras baay'ee natti dhaga'ama. Malee duunni isaa du'a gootaati. Nama seenaa hojjetee darbeedha waan ta'eef uummanni Oromoo yoomiyyuu isa hin dagataa jedhee yaadu. Kanaaf gadda baay'eetu natti dhaga'ame maatii isaafis uummata Oromoo hundaafuu jajjabina hawwaa biyyoon itti salphatuun jedha. Gurbaan kenna qaba, danda'uma qaba. Afaan Oromoo guddisuudhaaf immoo aadaa afaan Oromoo diraamaa afaan Oromoo guddisuudhaaf yaada guddaa qabaa ture. Amma yoo wanaattis immoo hojjeteera kan hin beeku. Wajjiniin waggaa akka waggaa 30 afaan Oromoo kan hojjennu aniif annan sirbaa inni diraamaa hojjeta akkanatti kan turre. Amma yoo wanaas wajjin hojjetaa jirra. Ammas immoo hojii hojjechuudhaaf qophiirra turre akka dingataa
tachiti sena oh yana gayatti gara lafata sena oh yana gayatti wega darbe bode saega duani wega darbe bode saega duani eeggannu meeqa buuftee kattaa dhaloota harcaaftee otuu boonyeen fixiin guddaas dabalattaa maal si goone nuti maali badiin keenya maaliif nu moggaas taqee warra meenya kan boor biyya dhaalee seenaa kufe kaasu kan maatiif saba isaa rakkoo keessaa baasu kan dhugaaf jiraatee hundee sobaa raasu biqiltoo ladeentuu ijatti miidhagdu xobbee barru isheerraa mul'ata gurguddaa gudunfattee qabdu hayyuu dungoo ibsuuf harka isaarraa xaxu qarxansitee nyaattee kan maatiin mararteedhaan ija keessa laalu meeqa biyyoof laatte isa kaleessaatiif marrumaan gaddaatiin boonyee hirqinfannee kunoo arras guddaa tokko arras jabaa tokko sitti laachuu dhufne adimee abbaa biyyaa adimee nama guddaa abbaa aartii oromoo artistoota hundaa shaamaa aartii ta'ee shaamaa dhalootaa ta'ee otuu baqee ifuu guyyaa jooraa oolee ona isaatti galee ciise achiin kan hafu bara iftiin jirree bara dukkanaayyuu aartiif kan jiraate adimee abbaan ataa abbaa hunda keenya ija keenya daate maal si godhe adimee abbaan kolfaa adimee abbaan qoosaa nuu biran jirru jaani nagarree nutti mirakkoosaa adimee maaf du'ee otuu dhalootarraa otuu oromoorraa kabajan argatiin otuu qabbaneeffatee gaaf tokko jiraatiin saba isaatiif dhume otuu ofiif hin hafiin saba isaatiif dhume otuu ofiif hin hafiin sireema gaarii tokko irrallee otoo hafatee rafiin irraa nyaanne malee irraa dhumne malee mangaagaa guuttannee guyyuma tokkollee yoo maqaa isaa dhoofne tola isaa dubbanne adimeen maaf du'e maaf darbe lubbuunsaa eenyurraa dhageenya maalidha cubbuunsaa aadaaf safuu keenyaaf qunca'ee darbee kan nu buuse bu'aa nama dhibiin keessaa namni akkasii du'aa nu kolfisiisuudhaaf nu gammachiisuudhaaf goota rafeen bullee akka malee du'e duuti isaaf hin mallee har'as akkuma durii mirkaneeffannee irra garjabummaa du'aa silas wanti garaa hunduu akka garaadha ilaamee jarana silaa yommuu lubbuun jirru waliin iyyaafannu hoomaas waliin goonu mee erguma duunetti illee maqaa walii dhoofnu jiraattu akkas goona yoo jedhan hunduu kan waacaanuu gungumee of nyaata reefuma du'ellee mee faarsinuu laata erga yeroon darbetti maqaa meeqaa taphnitti yaamoo ga'u goota keenyaa jennu si jaallanna jennu si kabajna jennu silaa obbaafatee rannuun hunda ga'u abbaa hunda keenyaa adime abbaa lataa dungoo aartii oromoo riqicha dhalootaa nan nuffetuun jedhiin naaf gametuun jedhiin oliif gadi joortee dhangaa yaadaaf sammuuti tuunu soorte gaafa kaan barataa gaafa kaan barsiisaa gaafa kaan daldalaa gaafa kaan abbaangoo gaafa kaan atileetii yookaan qotee bulaa gaafa kaan wallisaa gaafa kaan dhukkubsataa gaafa kaan dooktara saba oromoo gammachiisuuf waan itti hin ta'in ni maaluma jira hanga arri baaftutti oliif gadi joortee bifaan of gogsitee akkatti jiraatan jirutu gogsite har'a miti kan kee galmee yoo ilaalle dudduubatti deemnee waggaa 37 dura yommuu namni hunduu afaan waliin beekne kaleessarra miti kaati kee fagoodha laga qaxxaamuree oromoo ta'umtuu bara yakkaa ture barakka bineensaatti lubbuun adamsamte jaalala saba keef jilbiibbiidhaan deemte otuu harkan laatiin otuu abdiin kutiin bara meeqaatamaa ati guddaa keenya dacheetu si beeka seenaatu si hima adimee abbaa aartiitiin effataa namaa aartii oromootiif mana guddaa ijaarte ofii teessee bakkee sirraa nyaannee dhumnee si nyaachisii namne nurra jira kan kee iyyaafannaa dhabdee nu biraa deemuun keessatti tollaan miti gatii nyaattuu taane gumaatan deebisii nurraa qabda ati warra aartiif jecha warra qubeef jecha dur obbaafatanii nuni matiin maaloo akkaataatti turte yoo si gaafatanii ofumaa dhukumadhu waan feete nuun jedhe gungumii qofaatti malee nuni matiin onisimoos nasibiifaas ergannoofaatti silumaa kunoo har'a si dhabuu keenyaa nu galleerra idaatti nuni matiin maaloo sheek bakirii sabaloo faayilee fidaatti dhaloon nammaa kuni nan gargaarre jettee godoonitti galullee naan ijaarre jettee
saba bal'aatuun qabuun rakkoo cabe jettee waan guddaa gumaacheen xiqqoo yoo dhabe jettee kaaniif silga ta'een kaaniif baaduu ta'een kaaniif dhitittuu ta'een ofii bu'e jettee mana kiraayii keessatti qofaa du'e jettee nuni matiin maaloo nuni matiin maaloo kun nuuf salphinaa deebii laannu qabnu dhiifama siin jennee rotu qalbii cabnu nutti mul'anni malee ati guddaa keenya guddaa hojii guddaa si dhabuun nuuf hammeenya si dhabuun nuuf gadda egaa maal goona ree akka fedhii keenyaaf akka garaa yoom ta'e mandhee bashannanaa tuullaa aartii tokkotu nu jalaa manca'e garuume adime abbaa laxa lakkii atoon duune sagaleen du'aayyuu takkaasitti hin buune lafeen isaa goggogee foon isaa immoo biyyoodhaan nyaatamee yoo dhumu namni lammiif jiraate namni seenaaf jiraate du'eeran jedhamu soba baaltii guuree ittiin nyaachuuf cooma lammii isaa biyya isaaf kan hin buufne oomaa otuu lubbuun jiruu kan dhaabiitti du'e nama meeqa deema hidhatee uffatee kan jiraa fakkaatu galgalas ganama sukkuummatee nyaatu kan manni miidhagaa bifti isaas bareedaa leemmana fakkaatu garuu galmeen seenaa kan maqaa isaa hin beekne kan maqaa isaa hin dhoofne nama baay'ee jiran finnu lakkoofne simboo aartii keenyaa ilaamee abbaa lataa atabbaan dargaggoo atabbaan dhalootaa mana dhuunfaa dhabdee olii gadi jooruuttis rakkinni siigamu hunda keenya keessaa mana guddaa qabda manni keenya diigamu du'an jennu kana duuti kana miti waan namarraa eegamu raawwatanii du'uun amma jireenyaati waggaa 37 seenaa nuuf hojjette seenaa muchaan guune booris inuma jiraatta lakkii atoon duune jirta dachee keenyarra jirtan hunda keessa hin duune takkaallee foon kee awwaalle malee seenaa keen awwaalle bakka namni taa'u bakka si madaalu tarree bakka namni taa'u bakka si madaalu tarree goototarraa kabajaan uwwisnee maqaa kee keenyeerra beelaaf rakkinatti nuuf ta'ee irbaataa icciitiif qoosaan kee bara keenya hundumaan wajjin jiraata akkuma kan Taaddasaa Cukkee akkuma kan Looreessa Gaa'ee Gabramadiin Qawweessaa faa hin dhaamu dungoon kee booris darbee ifa dhaloota guddistoota dhamummaaf aartiitti qaartee hungulaaltee qaroo meeqaatamoof duuba akka qabdatuu kaatee ilaaltee kunoo har'a wal geenyee siin jennus nagaatti hojiitti jalqabdee immoo nafu karaatti nutu galmaan gaannuyi waadaa seenaati waadaan jijjiiramne itti fufnu hojii kee rakkannee ciramne walaloof diraamaa wallee baacoo adda addaan uummata barsiisu itti fufa dhaloonni rakkatus hin dhiisu ijaansi arganneellee hanga si jaallannuuf hanga si kabajnu sitti himuu hin dandeenyu garuu nuuf hubadhu bakka guddaa tolbunne eekumni si keenyu galatoomi jechaa oolmaa nuuf ooltee fi lubbuu keef hawwina qabbinaa dhagalfii yaaddoo cunqurfama abiddarraas maqii bakka boqonnaadhaan oltee bultu dhaqii lubbuu keerraa qabu bubbee hamaaf cabbii gatii lafarraa dhabdee siif haalaatu rabbii. Ergaan abdii jabee jiruu lafa maaratti garaa dachiitiin seena oohoo fayyana gaayaatti garaa lafaataan seena oohoo fayyana gaayaatti. Gadda guddaatu natti dhagahamee jira. Admaasuu jechuun uummata Oromootiif qofa otoo hin ta'in uummata Itoophiyaa guutuuf artistii guddaadha. Admaasuu akka tasaa dhabuun keenya baay'ee nu gaddisiisee jira hunda keenyaaf iyyuu. Kanaafuu ani Admaasuu kanan beeku durii daa'imummaa kootii kaasee nan beeka. Hojiis gaafan hojjedhu kanan jalqabee hojii koo isa duraa san waliin nan hojjedhe. Admaasuu waliin nan hojjedhe hojii duraani. Kanaafuu Admeenna keessa waan guddaa qaba. Bakka guddaa qaba. Aartii Oromoo keessatti gahee guddaa kan taphatee fi uummata Oromoo kan kaabaa akka kibbaa hunda bakka bu'ee akkasitti yogguu nu taphachiisu dhugaa baay'ee jaalannaan abbaa lataa hawwiidhaa eeggannaa jira. Sagantaa baay'ee irratti ni hirmaata diraamoota baay'ee hojjetee jira. An akka carraa ta'eeti Shashamannee irratti mana muuziqaa hojjedha. Mana muuziqaa Madda Walaabuu hojjedha. Muuvii isaati kan nuti uummataaf dhiyeessinu hayyuudhaa beekaadhaa. Dhugaa abbaa lataa jechuun akkamii akka siibsuu danda'u beeku beektaa jechuun beekaa tokko dhabne nama guddaa jechuudha. አድማሱ በተፈጥሮ የዋህ ልጅ ነው። ተጫዋች ነው። ጨዋታ ይወዳል፣ ቀልድ ይወዳል። ከሰው አይጣላም። የሚጣላው በጣም የሚገርም ለምን አልሰራም ለምን ስራ አልተሰጠኝም ብሎ ጠይቆ የሚጣላ ሰው ነው። ማን በአሁኑ ሰዓት ለምን ስራ አልተሰጠኝም የሚል አለ ቢባል አንዱ እሱ ነው
እና ምን ተመንት ለምን ትጣላለህ እንኳን ስለ ለምን አይሰጠኝ እኔ መሰለፍ አለብኝ ለምን ጎላለሁ ብሎ የሚጠይቅ ልስራ ባይ ልጅ ነው። ይሄን አውቃለሁ። ሁለተኛ የትም ቦታ ገብቶ ከማንንም ሰው ጋር በጨዋታ በቃ የሚግባባ ሰው፣ ልዩነት የማያሳይህ የዋ ሰው። ሁለተኛ መምከር ይወዳል። በቃ እንግዲህ ጀመሩ አባ ሊመክሩ ምናምን እስከመባል ለምንድን ነው መሰለ እንዲህ የሚባለው ሰዎች በቃ ጥሩ ነገር እንዲያገኙ ይፈልጋል። አንተ እንደዚህ አትሆን ልጅ ነህ ገና ተስፋ አትቁረጥ ምን ትሰጥ ብሎ የብርታት ቃል ይናገራል። በቃ ስለዚህ እሱ እንደ የዋህነቱ ነው ያደረገለት እግዚአብሔር። ደግሞ ዛሬ ያው ልጆቹ ባለስልጣኑም ብትል አርቲስቱም ብትል የሚወደው ሁሉ ምእመናን መጥቶ ዛሬ እንዲህ በደመቀ ሁኔታ ደግሞ መሸኘቱ ለኔ እርካታ ሰጥቶኛል። አንዱም የሚያስለቅሰኝ እሱ ነው። ለካ የዋህ ሆኖ መኖር ጥሩ ነው ለሰው በህይወትህ የዋህ ሆነ መኖር ጥሩ ሰው መሆን በጣም ቆንጆ ነው። gaddinatti dhagame baay'ee guddaadha. Baay'ee gadde dhugaadhaan baay'een gadde wanni isaan yeroo dabre aartii Oromoo keessatti guddatan aadaa uummata Oromoo guddisuudhaan aadaa uummata Oromoo guddisuudhaan yeroo afaan Oromoo itti qaanofne san gubbaarratti artistiin kun mata dureedhaan uummata keenya barsiisaa ture. Kanaafuu isa dhabuu keenya gadda guddaan nutti dhagahame baay'een gadde. Gadduu bicha osoo hin ta'in immoo artistiin kun uummata keenya wanna guddaa waan hojjeteef maatii isaa hordofuudhaan akka isaan baratan akka isaan hojii qaban animti mataa kiyyaan godhuudhaaf waadaan asirratti galeen jira. Ammas immoo hawultii isaa ijaaruudhaan maatii isaatis nan qarqara kana hagan danda'u godhuudha yaaliin qaba. ከኔ ጋር ነው ብዙን ቅርርብነቱን ይወደኛል፣ ይፈራኛል፣ ያከብረኛል። ከሌላው ልጁ ማለት ኢቭን አሞት ራሱ ድረሽልኝ ብሎ ራሱ ስመጣ አይ ሳይሽ እኮ ይሻለኛል ምናምን ነው የሚለው። እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩትም። ስመጣም ማታ ተነጋግረናል። አሳክሚኝ ጧት ነይ አንቺን ነው የምጠብቀው ጧት ነይና አሳክሚኝ አለኝ። እሺ አልኩት። ማታ እንደውም እየተሳሳቅን ነበረ። አኒ ቻዳ ዮሮን ጋራ አርቲ ከነት ከን አከን ፉ ያነዩ መታኮ ከነታይሴ ነወን ታሰን ኬሳ ቶኮ አርቲስት ኬኛ ጉዳ ከበጃማ ፊ ከንጃለኑ አርቲስት አድማሱ ብራኑ ትየቹን እንደንዳ ማለፊን ጎች እንወጀቱ ራካኤ ካራክተር yokan taatoo kennameef sana baay'iseet taphataa baay'ee irraa miidhagaa baay'ee humna guddaa qaba kennas ni qaba. Admaasuun nama akkasiiti nama aartii Oromootiif umurii isaa guutuu of kenne of dhiisee jechaadha. Maatii isaa jedhu waa'ee jireenya isaa mitoon ta'in aartiidhaaf nama of kenne nama aartiidhaaf ammamaa jiraateedha. Fakkeenya guddaa warra kaaniif nama ta'eedha. Abbaan Lataa aartiin inni keessa hin jiru han inni hojjennes hin miidhagu. Dhugaaf uummanni Oromoo har'a aartii yookaan aartistii tokko otoo hin ta'in goota aartistii Oromoo isa guddaa tokko dhabeera. Guyyaan har'aa Oromootaaf aartii Oromootiif saba Oromootiif miidiyaa Oromootiif illee gadda guddaadha jedheen yaada. Afaan keenyaan dubbannee aartii waan tokko ibsachuu bara hin dandeenye keessa nama aarsaa ta'anii afaan kana guddisuudhaaf bu'aa bahii meeqa darbanii afaan keenya guddisanii ijoollee jalaa dhufanillee fi fakkii gaarii ta'anii yeroo ammaa kanaan ijoollee haarawaa amma sadarkaa nuyi ittiin jiran kanaan gahanii ta'uudhaan beeka. Gumaachi inni aartii Oromoo irratti gumaachi hammana jedhamee kan himamu miti. Maal jedheen sitti inni aadaa fi seenaa duudhaa uummata Oromoo kana keessa jiru nama yeroo jalqabaatiif afaan kun yeroo sanitti oduu sirriitti hinaasa'amne nama isaan cabsanii keessa bahanidha. Artistoota hunda isaan amma jiran kanaaf nama fakkeenya guddaa ta'edha. Keessattuu gama diraamaatiin, gama tiyaatiraatiin, fiilmiitiin artist Admaasuun nama ga'ee guddaa asirratti taphateedha. Egaa guyyaa har'aa kana nama guddaa of biraa dhabne. Admaasuu Biraanuu ከ1968 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከኔ ጋራ
አብረን በመዘጋጃ ቤት ቀድሞ መዘጋጃ ቤት አሁን ቲያትርና ባህል አዳራሽ አብረን ነው ስንሰራ የነበር ነው። አድማሱ ብርሃኑ በመጀመሪያ ሲቀጠር ያው በድምፃዊነት ነው፣ በባህል ድምፃዊነት ተቀጠረ። እኔ ደግሞ በዛው ቲያትር ቤት ውስጥ በዘንጎርዋሪ በቲያትር በድራማ በሙዚቃዊ ድራማ ስራዎች ነበር የምሰራው። እዛ አብረን ነበርን ያለ ነው። አድማሱ ብርሃኑ ጋራ ብዙ ሀገር ዞረናል። ብዙ ቦታዎች ተዘዋውረን ኢትዮጵያን አካለናል ማለት እችላለሁ። በ68 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በእናት ሀገር ጥሪ ብዙ ቦታዎች ዞረናል። አድማሱ ቀልደኛ ነው። አድማሱ ተጫዋች ሰው ነው። ማንም ሰው ጋራ ብታስቆርፈው ብታናድደው ያንን መመለስ የሚችልበትን ዘዴ ነው እንጂ መጣላት የሚፈልግ ሰው አይደለም። በዘዴ ያው አንተንም አታለው ያስቅብሃል። እንደዚህ የሚጫወት ሰው ነው አድማሱ ብርሃኑ። በቲያትረኝነት ቀጥሎ ደግሞ በኦሮሚያ ድራማ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ የመጀመሪያ ቀስቃሽ እሱና ታደሰ ጩቄን ነው ማቀው። በጣም ጎበዝና የሬዲዮ ድራማ ጸሐፊም ተዋኝም በጣም ብዙ ስራዎችን የሰራ ልጅ ነው። ከኔ ጋራ በጓደኝነት አብረን ብዙ ዘመን እስከ ሞተበት ጊዜ ድረስ ሊሞት 4 ቀን ምናምን ሲቀረው አገር ፍቅር ተገናኝተን ብዙ ተጨዋውተናል እና አድማሱ የሚሞትም ሰው አይመስልም ነበረን። ግን እግዚአብሔር ያው እንግዲህ ከቀን አታልፍም ነውና እሱም ወደማይቀረው ዓለም ሄዷል። በጣም ነው ማዝነው። አድማሱን እግዚአብሔር የመንግስተ ሰማያት ወራሽ ያድርገው። ልጆቹንም እግዚአብሔር ያሳድግለት። ሚኤሲቱን በርባቺሱ ቶኮ ኢቶ ኬሳ ወካዋን ቶኮ ኬሳ yoo dhabamu hammam akka inni bishaan beektaa. Kanaaf kana booda waan tokko hir'ateera jedhee ibsuu hin danda'ani. Gumaachisaa immoo kana jedhamee waan himamuuti barsiisaadha. Aartii Oromoo barsiisee yeroo barsiisu garuu aartii qofaa miti jiraatee jireenya isaarraa akka obsa baratan akka aartiin dadhabsiisaa ta'e akka obsa guddaa barbaadu barsiiseeraati. Barsiisaadha, artistiidha, abbaadha, abbaa artistoota kana hundumaati Admaasuuni. Kanaaf aartiin Oromoo dawoo tokko, qilxuu tokko, simboo tokko dhabeedhee tanan ibsaan. Manneen tiyaatiraa galma tiyaatiraaf aadaa Finfinnee agar fikirii fi raas tiyaatir keessa hojiiwwan hojjechuu cinaatti wayita afaan Oromoon dubbachuu fi hojjechuun qaanqee mul'attetti sagantaa bashannanaa dhangaa TVdhaan darbuu irratti diraamaawwan dheedheeroo akka Jaawwii, Hawwii, Dirribaakoo, Waanfala, Kudhaama, Kakuu, Imimmaan, Durafe, Leensee, Maraammartoo fi Du'a jedhaman irratti ga'umsa qabu agarsiisuun uummata isaa gammachiisaa ture. Artist Admaasuu Biraanuu VCD fi DVDdhaan taphootaa fi koomeediiwwan hedduu hojjeteera. Jaalala irratti, du'aaf gidiraa irratti, walumaa gala jiruuf jireenya dhimmoota ilaallatan hedduu irratti taphaa fi qoosaawwan adda addaa hojjeteera. Sirni awwaalcha Artist Admaasuu Biraanuu bakka jireenya isaa magaalaa Finfinneetti yeroo hawwatu hiriyootaa fi firiyoota isaa dabalatee namoonni hedduun argamuudhaan gadda isaanii ibsatan. Admaasuu Biraanuu yookaan Abbaan Lataa ijoollee dhiiraa 2 fi dubara 3 kan qabuu fi sirni awwaalcha isaas Bataskaana Kaatedraalii Sillaaseetti raawwate. Garada jiti sena oh yana gayati garala fata sena oh yana gayati wergan abdi dabe kirula parati garada jiti sena oh yana gayati garala fata sena oh
dabrako